namni wal jaalataa wal adda baabaqa waanum jiru baqa namni fiqirii dhimma wanti waanum jiru baqa waan akkasii waanum jiru inni baqa. Nama keenya na biyya qaxaayino. Haadha firoo fiqirii kenni mucaa haadha koo minaamin ettee adannaqxa isa dhaqxaatiin. Akka mucaan kan isii ta'e itti maal kun adannaquu maal barbaadare? Seenaatti mi mucaan kan keeti jedhe itti min jenne bar. Amma fakkeenyaaf anaan adannaqe utuu naan jette haadha firoo koo. Koomiti gaandee koomiti. Haadha firoo yeroo wajjin turretti waan gaariis waan hamaas gammachus gaddas quufas beelas lolas taznaanna'us fiqirii gochuus dabarsineerra waan dabarsine sana keessa gammachuu lakkoofsaan hin madaalamne naa kennite jireenya koo mabraatii goota akka aduu goote jireenya koo naa bareechite giifti amma garuu dubbiin hin taane gargar baanus garuu waan darbe sanaaf nan si galateeffadha nan si jaaladha ati nama gaarii simeetii keessa galte maal amman boossotoon xinnoo ture. Ergaan koraachee biraan si haa ga'u waan maraachee jedhe san. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunkulle teessan haadha siinqee magaalaa raadii warra kuullee qaama dhiqattu uffatan qabdu ni fokkottanaa jechaa turtan dhiifama naa godha. Tokkoffarratti kuni harka hiiqamaa jaan kan mana namaatiin dalagaa ture dhiifama irraa taa'aadha. Warri sirriitti tolle ilaalinaadha. Kuni uffata kiyyaa walirratti yoo xiqqaate riyaala suudii 500 tokkichaanii kunillee walirratti waan ajaa'ibsiisaa ta'u kunillee akkasumatti walirratti uffata walirratti yoo huccuun qabduudha jechuudha. Kun immoo asumaanuu waan ajaa'ibsiisaa ta'u kunis fuula kiyya takka amata meeqa gartee hin dhiqatamiin galatama. Kun immoo fuula kiyya tas qabii waliin kuni namni biroo osoo hin ta'in anaatu fide qamaachaa kiyya yookaan xuriitti yaajjin fide. Maaliif yoo jirachuutti takka wartee boolatti hin finne si galtee yeroo teessan boolatti hin fitana ani arraba keessanii hojii kanan dalage mee dhalaan akka kiyya dalagattee akkanatti duwiitu gootee na agarsiistu takkittiin teessan tanaan mormitu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu gaa riskii abbaa rabbii qaba namni gajjee dalagatee akka irraa fagaa gise ijaazaa galee keessa ciisa bareedduuti ijaa namni chaappistik dibachaa noo qarshiin qabu qarshii galatooma. Oromoo waan jettee kaqabuu qabee fincaanaan jettee abbolee kiyya. Akka isin wallaalle jeetin uffata kana lafa dhiisee uffata keessan isin kaayedha. Kun uffata TikTokii fi madaamiin itti na beekanii yoo rabbi jee galgala kana isin eegaa uffata warra biyyaati. Kanaafuu akkana ciciifnee hofeen irra kaannee maallaqa keenya lakkaa'uun isa waan guddaadha. Warri gaafa duraa gartee fuula keessan hin nattanii harka keessan hin nattanii ciniin nattanii ofeetan gartee jechaan arrabsaa turtan duuti godhaa hamaa ta'isan hayyamaa ta'isarree namni kana wal carraaqee laal akkana carraaqatee wal morma bareedduutiyya kuullatee katabbebee hin garre bareeddu amata 35 kuullanne tabban baane dalagannee garuu tabbaboo jira bareeddu tanaafuu fittee asaasigaa usteetu manii laasin biluun daa'imaslish ammas matoonaat maashaallah ji riskii abbaan rabbi garuu gaafa nama lakkaftu gaafa nama arrabstu namni kun hagam takka kaayyoo qaba hagam maal dalagu jira yaadi maaliif daalachoomte si galte harka keetii fi fuula kee wala bira qaban na caaluu dandeessa maaliif waan dalagde kana fitta ani immoo gaafa qarshii tiyya gannaqu siin caala gaafa uffata kiyyaa siin caala si galte kanaafuu naaf toltiin dhufnu arrabsuu hin dandeessu an si galte ati foostaana tokko kaattee qofa boonta kana tama bareedduuti.